Online irratti dhiira kamillee kuni amanamaadha. Isa kana nan beeka. Inni kuni ollaadha. Inni kuni baay'ee nama jaallata. Inni kun nama rarfata. Inni kun iddoo naaf qaba. Yoomiyyuu naganuu danda'u. Otoo akka maal ta'ee abalumoo abalummaa nagana jedhee tasayyaadu lubbuu kiyya nan kennaafi. Birrii kiyya miti lubbuu kiyya kana yoon kenneefi ebeluu waan naganuu natti hin fakkaatu jenna baay'een keenyi biyya ormaa keessatti shintibeetii namaa dhiqne xiraa shintibeetii namaa xaragne jecha ilmaan ijoollee arabaa damdamanne guddoo taane deebinee xinnoodhaaf mucaa xinnoodhaaf jechuudha. Mucaa xinnoon otoo waan fe'e nutti darbattu akka naman beekne akka naman agarree akka doofaa akka gowwaa wayii tokko taane jiruuf jireenya keenya galma geessifanna waan dhufneef beekna kaayyoo keenya beekna jenne callifne jechuudha. Waa hunda dabarfachaa maallaqa funaanna jechuudha. Maallaqa funaanne sanoo bor gallee itti guddanna, itti nama taana, itti jijjiiramna. Yoo ilmoo qabaanne ilmoo itti guddisna. Yoo gana gaa'ila aabbanna ta'e mana ijaarranna, jiruu keenya gaggeeffanna, obboleessa keenya barsiifanna, obboleettii keenya galma geessisna, haadha keenya abbaa keenya gammachiisna, miskiina gargaarra jenneeti jechuudha. Kana hunda kan nuti goonu akka nama tokkotti jiraachuu wallaallee yookiin immoo nama saamuun, nama hatuun, nama ganuu wallaallee miti jechuudha. Nagaan daganne, nagaa waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana kanaaf haaraa taatan subscribe godha, like, share godha video kana isiniin jedha. Barumsa nama hunda keenya ta'a jedheen abdadha. Special keessumaa warra nama amana. Namni nama amanu karaa baay'ee miidhama jechuudha. Namni nama amanu psychologiin isaa hin miidhama, economiin isaa hin miidhama, fooniif afuuraan ni miidhama jechuudha. Namni nama amanu. Nama amanuu jechuun baay'ee ulfaataadha. Harki mirgaa harka bitaa ganuu jalqabeera jechuudha. Kanaafuu viidiyoo obboleettii kana baay'een keessan argitanii jirtu. Baay'ee tokko onnee kiyya na buruqse jechuudha. Baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Maaliif an ishee kana adda'aa jechuu ni dandeessu. Garuu obboleettiin kun mana Arabaa keessa waggaa 8 guutuu tan karaattattee hojjettee borittan boqadha boruun naman ta'a jettee abdattee mana ijaarrattee abbaa manaatii itti ergattee yeroo abbaa manaa sun kabiraa mololoo sololooshi kan harki lookoo fakkaatu kan miilli lookoo fakkaatu kan fuulli laamuccee fakkaatu kan kirooliksiif dittooliin harka hin guggumne yeroo fuudhee mana shiitti fuudhee maallaqa isheetiin fuudhee suuraa ka'ee faana itti ergu dhugaa dubbachuuf maraachuudha. Maraatte bakka mucayyoon kun maraatte tamaaruu jettiin narraa baradha itti dhugaa rabbi afaan isaaniitiin hin argitu narraa baradha namni kamiyyuu narraa baradha jechaa jirti dhugaadha. Kanarraa barachuu yoo baanne nama tokkorraa ilaalle jiila yoo godhachuudha baanne gaheen bor nu eeggatu nutis bor maal akka taanu kanuma. Akka kanaati jechuudha. Maaliif yoo jettanii namni gantuu taatee jirti dhugaa dubbachuuf ani onneen kiyya kan viidiyoo sawwaru isheen iyyitee turteetti ofii viidiyoo sawwarte miti baa. Ofii viidiyoo ofin sawwarre isheen. Kan ishee sawwaraa jiru kan afaan isaaniitii afaanii warra Arabaatiin sawwaraa jiru sanuu ijoolleetu ishee sawwaraa jira. Maaliif mana keessa gangalattee isan booda gadi baate mucayyoon kun. Maaliif yeroo sanatti lubbuu ishee sanallee otoo of galaafatte mucayyoon kun isheen ukkubu jechuudha. Namatti faranna dhugaa baay'een keenya maafitti amma koomentii nama baay'ee jalatti arge dhugaa rabbi sitti xiqqaataa. Dhugaa namni akkas jedhu jira sitti xiqqaataa kunuu sitti xiqqaataa maafitti laatte eenyutti laadhu siin jedhe kan jedhan baay'eetu jira jechuudha. Dhugaa waaqayyooti gin jedhamu kuniin jedhamu maaliif yoo jettanii namoonni tokko jechuudha hin amana nama amanuutti baay'ata dhugaadha. Eenyuun keenyu nama amanna jechuudha. Gaafa nu faana haasawaan gaafa bakka hin jira miti miira jaalalaatiin gaafa namatti haasahani onneen namaa ilmi namaa garaa namaa na'a jechuudha. Jechuun namni kamiyyuu nuti akkuma carraa keenya gaafa biyya ormaane jireenyi keenya online irra gale jechuudha. Jaalala nuti jaallannus online, waan binnu online, waan gurgurru online, waan dubbannu online jechuudha.
Qaamaan biratti hin argamnu. Qaamaan argamnee akka nama tokko kana naa godhi jechuu dandeenya. Maallaqa yoon kaa'ee jenna baay'een keenya. Maallaqa yoon kaa'ee maallaqni itti rakasaa adeemaa biyyatti gatii dhabaa adeemaa. Kanaafiyyuu koottu akkam goona jiruu keenya akkas goona. Ati maallaqa ergii ani manan ijaaraa koottuutii gaafa dhufte keessa boqottaa. Mana ormaa mana kiraatti galuurraa mana kee keessatti boqottaa. Ati biyya ormaatti rakkatte ani immoo je'aga. Namoonni tokko ani sin jiraachisa. Ati manuma nuu ijaari. Ani immoo nan ijaara. Ati maallaqa natti kenni gaafa jedhu akkasii alakkaa itti boqodhaa laati jetta. Birrii baadhee galuu korretta. Birrii kaa'ee birriin gatii dhabuusaarra jetta. Akkasitti itti yaadda jechuudha. Gaafa kanatti yaaddee waan ati yaadde sun si harkaa kaatu si harkaa miliqummoo haga sammuu dhabuutti nama deemsisa jechuudha. Namoonni tokko immoo ilaalcha gadhee namaa qabaatanii jechuudha. Si jajjabeessullee hin jedhani dhugaa waaqa afaan isaanii irraa baasanii warruma dagamaa oolan warruma gowwoomfamaa oolantu immoo jechuudha. Barumsa nuufaa ta'u irraa barannaa malee. Ijoollee baay'ee warruma dhiira qallabaa oolantu jechuudha. Warruma dhiiraaf maallaqa ergaa kaardii guutaa caammaa bitaa surree bitaa oolutu sitti xiqqaataa je'a jechuudha. Nama haga kanatti maraatee jireenya waggaa 8 wajjin akka kana waliin tankaraatataa waggaa 8 eessatti itti deebite duubatti itti deebite waggaa 8 kana harka duwwaa hafte ganaa ejjettee fiddimoo? Birri sana ni argattimoo? Dhaqxeetii niitii sana manaa ariitimu giraa nama gabbaa maaf hin maraattu sitti xiqqaatamaaf jettu nama maraacha dhugaa dubbachuuf namatti faraduuni gaarii miti. Kanaafuu namoonni koomentii akka kanaa sheefii babbarreessitan amma dhugaa tiktookii jalatti yeroo argitan baay'ee nama inni kaan ayizoo jedha inni kaan homaa miti jedha inni kaan seeratti iyyeeffadhu jedha inni kaan eenyutti kenne siin je'i jedha inni kaan dhufee si harkaa fuudheeraa jedha. Beqa namni gaafa jiruun keenya onlaayinii waan ta'eef waa hunda onlaayinii irratti goona garuummoo jechuudha. Garuummoo wantoota kana yeroo beeknu waan ragaa hin qabneen hojjetina. Ragaa yoo qabaate jechuudha. Ragaa qabaannaan bor funyaan isaarra dhaabattee fudhachuu ni dandeessi. Jechuun mucayyoon kun jaalallee ishee sana maatiin ishee beeka taanaan maatii isaa beekti taanaan isheen ilma abaluu ta'uu isaa beekti taanaan akkasumatti feesbuukii irra argite yookiin tiktookii irratti argite jaalatte otoo hin taane mucaan kun duraan jaalallee ishee ta'ee akkasumallee maatiin ishee beekti maatii isaa wal beeku yoo ta'e nama naannaa tokko yoo ta'e jechuudha. Maallaqa kanallee akkaataa itti ergite risiitii ishee hunda yoo qabaatte bor funyaan irra dhaabbatte galabbatte harkaa fudhachuu dandeessi ni dandeessi dhugaa dubbachuuf. Hin argattu tasan argattu hin jenni ni argatti. Maaf hin argattu ndawum seerri ishee deeggara dhugaa namoota akka kanaa baay'ee seerri baay'ee isaan deeggara yuuni jechuudha. Kanaafuu mucayyoo kana deeggaraa siniin jedhan akka yaada kiyyatti jechuudha. Dhugaa waaqayyoo ishee jajjabeessu. Baay'ee mana namaa keessatti cinqii haga kana arguu mana namaa keessatti hanga kana sammuu darbuu jechuun baay'ee ulfaata dhugaadha. Gaafuma waa tokko yaadda'aniyyuu jireenyi mana ormaa golli mana ormaa karaa gadi bu'an karaa ol bahan nama wallaachisa namatti dukkanaa'a jechuudha. Hojii nama jibbisiisa. Gaafa kana argan immoo nama ayizoo namaan hin jenne firan qabdu of biraa ollaan qabdu of biraa haadha abbaa of biraa hin qabdu gaafa akkasitti bakka teessee saayinaa fi tofriyaa otoo hiqxu bishaan boca borullee kaatee hojjechuudhaaf hamilee abdi jechuudha. Hamileen ishee cabaa ta'a dadhabaa ta'a jechuudha. Aarii itti dhufa. Kana keessa immoo saayikolojiin ishee miidhamuun dhufaa jechuudha. Gaafa miidhamte immoo baasii kanaa olii baasuun ni danda'ama. Namni akka kana gaafa namni tokko sammuunsaa bakka tuqame gaafa jedhamu yaalamee fayyuu hin danda'u. Namni akka kana yaalamee fayyuu hin danda'u. Yeroo kana immoo ikoonoomii baasii addaaf saaxilamuun illee dhukkuba addaaf saaxilamuun illee kaanuma jirudha. Kanaaf iyyuu nuti maalirraa barannaree nama yaalu biyyee maqaa bareedaa maqaa babbareedoo sii baasanii bakka qashtiyyee lubbiyyee maaliyyee bakka hin jira miti maqaa babbareedduu nama babbaasanii namatti fakkeessanii nama gootumsanii nama goyyomsan kanarraa of eeggachuu qabna. Dhuguman yoo si jaallate bakkee matti si haa jaallatu bakka waan na gootu yoommoo waan dirqii ta'e waan gara fuulduraatti nama tokko faana jedhette karoorsitu yoo ta'e immoo ragaa waliin maatii waliin irratti jedhaa malee. Akkasumatti onlaayinii argitanii wajjiniin ejjetiina isiniin jechuun barbaada. Unuufi barumsa guddaa nu ta'a jeen abdadha dhugaa waaqayyooti. Garuu waaqayyoon waa eegu gooftaan waa eegu waan akka kanaa jechuudha.
Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Yaada qeeqa qabaattan barreessuu dandeessu.